takka kolfisiisu takka boochisu jedhamiti rabbiin Allahu akbar. Kanaaf namni obboleessa akhiraa tokko makiinaadhaan nama dhahee namni sunillee harkatti du'e eegas sanillee gargaarsa isaa araara dhaynee haaluma shari'aatiin akka dhumatu jenne karaa kanatti turre akkuma simbiraa kaaneen jechuudha maddaa qur'aanaatii fi dirree iidaarra. Allahu akbar. dirree iidaa isiniin jedha gammachu Allahu akbar kabiira Allahu akbar kabiira hordofaan illeen duuluma jedhani turullee gaa boy gammaddan jechuurraa isin biraa nafu eengadda sigaa gammachuu kanaatiin gartee Allahu akbar jedhaa turre wallahi ammallee rabbiin irratti haa deddeebisu subhaanallah rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala waan jee qur'aan isaa kana keessatti guyyaa gammachuu akkasiisan agaa nulleen yeroo argannee keessummaa harka waqtiin finnu jennee dhiifnee gara madrakaatti illee dhihaachuun barbaanne akkasuma gaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala milkiidhaan nu galchee gammachuun nu galchee warra guyyaa sana gaddeefis taaziyaa dhiheessinaa rabbi sina sabbarsiisu jenna warra gartanii waan khayrii irratti qooda kanaan agartee wanni jedhate insha Allah ta'ala warra qooda irraa fudhatee tawfiiqa jabaadhaan milkaa'ellee ka akka keessaniitiif keessaaf alaallee baga gammaddan isiniin jenna Allahu akbar. Kanaaf egaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaa obboleeyyan khayriidha guyyaa gaafasii rabbiin subhaanahu wa ta'ala guyyaa gammachuu godhe guyyaa qananii guyyaa ajaa'ibaa guyyaa rahmataa guyyaa nasrii guyyaa injifannaa rabbi isinii godhe baga gammaddan hundi keessan namni gartee muslima ta'ee laa ilaha illallah muhammadun rasulullah jedhe namni hin gammanne hin jiru namni ammoo qalbii keessa gaa haalli tokko jiru immoo nama ajaa'ibaa shari'aa rabbii kana waan inni itti yaadu hin beeynu iidii qur'aanaa facaafnee iidii qur'aanaa adda baafnee dhowwamanii dirree gartee guddaa sanitti bahuu dhowwaman jedhee nama gammadaa ture jira annaa ajaa'ibe akka malee rabbi haa qajeelchu rabbiin subhaanahu wa ta'ala guyyaa garii yoo inni fidu ayata qur'aanaa keessatti maal jedhe beeytu ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون أكنج يا رب العالمين أمبر الله أكبر رب قارين ما قاريتك أبي أجانا مالي أجاتك ديبسو جتشا أمري ويفدا فتنا ويفدا namni hundi wal jaallachuun dirqamaa miti akkuma fakkeenya amma isin nama hedduu jaallattan nama isin jaallattan immoo namni gariin jibba nama hedduulleen jedhu namni gariin jibba akkuma rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam mu'minni miliyeenaraan tiriiliyeenaan lakkaayamu jaallatu munaafiqni gariin illee rasuula rabbiitiif sahaabaa isaa jibbiti akkuma rabbiin quraana keessatti dubbatee bar هاية حال كفرتين إنسان خسارة ربي دبته قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الله أكبر مثل ربي مو رسول مو آية إزاتك اتتقتني سنكشنا اتقوتن اتقوسا قوتن كي سنقرتني ميشا تبا قوتن ربي مو رسول مو مي آية إساتي كي تتبتبو من التما يا ربي قد سبحانه وتعالى يا جماعة قرآن حفلة قرآناتي يو وان برارتي والدبين جرات يو غرتي وايا كمجلساتي فوايا كأنغور رتي والدبين جراتي سنبك ساعتاو أري لكن قويا قرآناتي الله أكبر هاي قويا قرآناتي أبا تاريخ غرتني بيتين تنتدلت تبر تاريخ ربي سبحانه وتعالى حتى دولة عربية الدون نرجع نبر والله تاريخ قرتني بر ربي نو كتب بر حقنا متشكين يكان دبتي أيها الحبشة إخوتي في الحبشة حبشة جتشونغا يا متشا فسني يا متي يا متشو مغاف رسولا يا موسى حبشة جتشون قارة السمراء قارة الخضراء كجدن كنبر qaarraa yookiin gartee biyya gartee magarroo bareedduu
Soomaaliyaa illee galfatti jedhan warri taarikaa Suudaaniin illee itti seenaa jedhan Habashaa yoo jedhan qaarrata as-samraa yookiin gartee al-khadraa jedhanii yaaman dirree magaalaa biyya magaaloytu biyya gartee yookiin iftuu magarroon isii gartanii giriinaa jechuu isii akkanaa kana rabbul aalamiinaan subhaanahu wa ta'aalaa qananii isii ajaa'iba godhee uumee yaa jara keenya Allahu akbar kanaaf guyyaa akkasii sana taariika gartee haflaa qur'aanaa walgahii qur'aanaa affeerraa qur'aanaa biyyi 56tti dirmatee bar ati hoo ka biyya keessa jirtu maaltu qooda si dhowwe Allahu akbar dubbiin dubbii ajaa'ibaati liyamiiza Allahu al-khabiitha min at-tayyib wanni jedhameef kanaaf rabbina waasattaru yaa jaran guyyaan jajjabduun namni keessa salphatullee numa jira guyyaan jajjabduun namni gariin keessa milkaa'ullee numa jira jechuudha wallahi kanaaf guyyaan iida qur'aanaati gammachuu qur'aanaati akka biyyattii guututti wallah akka biyyattii guututti addunyaa si fuudhe rabbiin samiitti ol dabarsee bar masirru alladhii baynakum wa bayna rabbikum jee bar obboleessi keenya sun alhamdulillah galgala gartee boruu sana rabbii argitee guyyaan ahadaa sun guyyaan guddaa sun ta'aziyaa nutti taanaan haflaa goonee achuma biiroo jaraatti yookiin hoteela jaraatti namicha fudheen qophaa taa'ee bar sheekh misbaa barreessaa majlisaa faa wajjin kutla min ulamaa wajjin yaa boo taariikhni habashaa ka akkanaati rabbuman nu qanansiise mee obsaa rabbiin nasrii nuu fiduuf deemaa jedheetiin bar waan danuu itti takashee bar itti guutee bar doktorticha profeesarticha profeesar Kamaal Qaddaasan rabbi nu gargaaree jennaan wajjiteenyee ka jarri gaa hin galla jalaa garaa murannee dubbiin badde ni gallagaa jarri jedhe san agartee bar kaane rabbiin keenya nu nassaree jennaan akkasin waliin haasofnee gammannee nasriin nu dhufe ka rabbii keenyarraa awwalan mootummaarraa eegasi duraan nutti muu dhiiftanii duraan dura qophooytanii nutti muu dhiiftanii nu jala bu'e guyyuma lama keessatti gartanii waan akkanaa godhaa jechuunis hin jabaatti dirree inuuhu qoqqonnee tolchinee dachii gartee qonnee faffacaafnee turre dhugaa ammoo akkuma isin agartan qotamaa dhumaadha gartanii bar biyyee karaarraa guurree mi halkan dheengaddaa duraa san nu gartanii kanaafuu dogongorri nu bira malee mootummaa biras hin turre alhamdulillah akkasin mootummaa nu dhaqqabanii akka obboleessaatti akka biyyaatti akka sabaatti nu dhaqqabanii alhamdulillahi keessummaa irratti hin faddahamne rabbi nu sattaree jechuu akkanaan rabbi biyyattii sattaree nassaree darajaa isii ol fuudhee bar aalama irratti haga obboleessi keenya profeesarri gammadee waan ta'u dhabee yaa sayyidii wallahi haqiiqatan akkana bira dhaabbanne isallee waa afaan keenyee gartee isallee chaarjii goonee akka inni akkas haasa'u rabbiin sababaa godhe gaara alhamdulillah baga gammaddan isiniin jedha baga milkooftan isiniin jedha baga guddattan isiniin jedha baga dagaagdan isiniin jedha baga mul'attan isiniin jedha aalama irratti silaa mul'ataadha isinuu silaa gartanii akkuma rasuulli gartee alazaanu fil habasha biyya adliiti biyya gartanii walqixaati jedhe gartee najjaashii irraa dubbate rasuulli alayhi salaam ammallee insha Allah waan hanqatillee guuttannee biyya adlii ta'uudhaaf rabbi nu haa dhaqqabsiisu jalqabnee jirra kun jalqaba malee xumuraa miti beeku wanni qabnu hundi keenya jechuudha dogongorri hin jiru jechaa miti biyya akkanaa keessatti rakkoo waggaa 150 gartee dhoqqeen tuulame keessatti rakkoon hin jiru dogongorri hin jiru jechuun hin danda'amu ni qajeelfama kana rabbiin nuun gahe kana rabbitu gartanii ittiin nu gahe yaa obboleeyyan ka biyya alaatiif ka biyya keessaa waliin hirmaate rakkoon eessa jirti eessaan na fakkaata gaheen kiyya maali jennee itti hirmaachuu bichaadha banaadha barriin ilaa barrii mootummaatitti hojjechuu dandeenya amma ajajuullee dandeenya alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbi biyya nagaa nu godhe biyya tawfiiqaa nu godhe biyya khayrii nu godhe biyya wal dhageettii nu godhe eega nu guddise rabbi nu xinneessin mee guutakka amiin eega nu guddise rabbi nu xinneessin eega qur'aanaan nu mul'ise rabbiin gartanii fitnaadhaaf rakkoodhaa fi lolaa fi xinneenyaa fi argitee farsoodhaa fi muuziqaa fi ribaa fi fitnaadhaan rabbi nu xinneessin waan maasiyaa isatti dalagamuun rabbi nu xinneessin isiniin jedha ulfaadhaa kabajamaa gammachuma kiyyan isinii ibsuu barbaade booda insha Allah darsii keessan insha Allah taalaa tolcheetin isinii dhufa yoo rabbi jee biiznillaahi alcaziim insha Allah baganaa gammaddanii milkiin keessan walitti haa dhaabbatu qananii walitti isinii haa dhaabbattu tawfiiqni gurguddaa walitti isinii haa dhaabbatu akkuma isin hundi keessanuu amma alhamdulillah kunoo nama 350tu masha Allah hordoffii godhaa jira
akkasumaan insha Allah taala isinilleen like illee godhadha namallee itti yaammadha khayrii gurguddoo keenya darsii keenya itti deebina insha Allah qilleensa irra deemnullee wallahi amma yoo rabbi jedhe bor jabuutii deemuuf hin deema insha Allah akka rabbiin laaffisetti kitaaba sana isinii galchuudhaaf ummata keenyaaf ulamaa keenya qur'aana Allahu akbar qur'aana kaartuuna 200 oltu kitaaba san keessa jira ulamaa'ii keenyaaf baalagarii keenya baadiyaa keenya katamaa keenya warra rakkate madrasaa keenyaaf yatiima keenyaaf deemaa jirra rabbi isinirraa haa jaallatu du'aa'ii bicha isinirraa barbaada bi'izni rabbina waan biraa tokko isin hin gaafatu du'aa'ii bicha isinirraa barbaadna